بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمال مزينكم ما جرمت مكان سا شيء شملج يعني شملج نومي قيد ثلاث قوت بكما جالتمو خبجمو بريزدانتي بيتنا طيب أردوغاني جاره أما تكو إيجا جارمي بيفهمه كل سجل بركم ولا ما في كل سديت تجارمه akka biyyatanaatti nama gabbataa biyyatanaa haddaan faffagaatee sagadu san nama kum jahatamii torba sagachiisa yeroo takkatti nama biyyateenyaa akka kiyyaa keetii kana kuma dhibbaa digdamii sagachiisa marraa takkatti shintibeetii isaa ol baaneetiin yeroo takkatti nama 500 seenaa bakki ta'anii immoo salfiitti eeggatan jechuun hanga humbaa'u taajirri fedhe biyyateenyatti wanni akkasiin qabu maal jettaniin soofarra ta'anii eeggatan nama sodaachisaa shintibeetii waa afaan naman juun mana fincaanii afaan naman juun bakka mana fincaanii isaa maamasaal shinti beetii caalaa bakkee mana fincaanii seenuudhaan dhaabatanii eeggatan sun maal fakkaata? Waajjira guddaadha jettee saffii qabattee ji'aan baallamni sii baallamamee dhayxee waajjirichatti ol galtu caalaa shinti beetiin isaanii bakki teesseeti mana fincaanii eeggattee wodaattee bahuudhaa deemtu sun. Bareedinni isaa immoo yoo waan duniyaa keessa hin jiru yoo waan akhiraa taate malee. Reefu gama sii goos deemnu karaa bahara gubbaa baanee markaba makiinaa teenyas markaba gubbaa yaabbachiifnee goos baanu gama Awurooppaa kana gisee as baanu Aashiyaa irraa jechuudha. Awurooppaa irraa Aashiyaatti baanu. Hoggaa as baanu markaba yoo keessa dhaqaniitti sagadan malee ijaan gisee harka nama sodaachisa. Kana maalumaa itti sagadee guutaa jechaa dhufne addunyaa irraa masgiinni akkanaa kan jiru natti fakkaata. Bismillah nuti wanti jennu qaallicha Xayyib Rajab Erdogaan jedhamu kana rabbi umrii isaa keessa barakaan waa kun majdii seenaa islaamaati hamma jiraatanitti namichi kun taariikha kaateera nutis wanni nuti as amma biyya Tarkiyaa Istaanbuulii waan argine kana wanni nuti fudhannee gallu himmaa guddaa fuulduratti kaa'achuu bakki hin gahamne hin jiru qaallichi kun qabsoo gowwan hedduutiin rabbii asiin gahee har'a waan yaade kana tokko lama jedhee hojjetataa jira nunis rabbi akka sanaan nu qabu yeroo abiyyi masgida guddaa akka alamaatti ijaaran gaafa jiru akkana abbaanamu yeroo lakki sun katti salaatamu miti bar namni daawwatu barbaada malee katti salaatamu ta'uu rabbi beekaa san dhiisati masjidni diraar jedhaa jiranni kuni masjida taqwa rabbi irratti ijaarame sodaa rabbi irratti ijaarame masjidni diraar gizee kamiinuu jira masjidni sodaa rabbi irratti ijaarame gizee kamiinuu jira masjidni kun yeroo tokkicha nama 67 biyyi kun yeroo salaatan walirraa fagaatanii salaatu minxaafiin isaa waan inni fakkaatu kun olaalaalaa minxaafiin isaa tokkichatu iyyuu waan bu'ee fakkaata malee waan namni asuma keessa dalagee faabrikaan dalagee fakkaata malee waan dalagamee fidanii afaniin fakkaatu. Masjidni kun masjida tabba wayii irratti ijaarame waan akkasii kana hedduu qaba Erdogaan maal osoo dhuma sila gareen isaa ka'ee filmaatarraa ka'ee filmaanni isa filachuu dhiise waan akkanaa dhibba meeqa ijaarratee qaba waan adda addaa jechuudha waan namni buqqisuu hin dandeenye kun masjidni kun mabraatiin amma akkanatti wanta godhamee dhaabate kun osoo sila istirii isaa akkamuma godhanii fannisan laataa akkamuma godhaniiti dhaaban laataa akkamuma godhaniiti akkanatti rarraasuudhaaf hiree argatan laataa masjidni kun itti rarraafamuudhumaafuu prosesii warra rarraasee kun maal fakkaata laataa waamana ajaa'ibii bakka khutbaarraa godhan fooqii biyya teenyarra dheeraa bakka khutbaarraa godhan fooqii biyya teenyarra dheeraa bakka khutbaarraa godhan fooqii biyya keenya fakkaata bakka khutbaarraa godhan dheeraan sun ilaa 9 darajaa 10 fooqii 10 akkas darajaa 10 qaba darajaa 10 sanarra dhaabbatee da'waa yookaanis wanta godha khutbaa godha Ustaaz Raayyaa maal fudhannee galla nuti amma kana laalle masjiida kanatti argine biyya argine jechuun ana makka kiyyatti masjiida biyya teenyatti goojoo guguban san warri ciisan gubusan osoo kana arke islaamni akkanaatis ni qabaa osoo arke addunyaa irratti dhiiroo san gubuu miti islaama qubaa'utti ni fuudhaayii waan jiruus kun biyya bareechee biyyatu ittiin bareedee innis biyya bareeche kun masjiidni gizee kamiyyuu biyya bareeche
kamiyyuu biyyatti ittiin bareeda. Warri masjiida gubee bare keessa jiraatu gubataa dhaba. Namni keessa isaa gubate waan biyya bareechuu, waan lafa bareechuu fi waan namni ittiin bareedu hin gubaba. Kana wanni nuti irraa fudhannee galu guddoon himmaa gurguddaa amma utubaa kana meeqaan dhaabanii fidanii asiin ga'anii yoo jette amma manni hammaamni manni fincaanii isaanii nama 500 gisee tokko keessumsiisa. Inuma mana hammaama isaanii caalaa immoo bakka taa'anii shinti beetii eeggatan yeroo agarru amma achitti bannee kaasuu dhabneeti nu jala barfate almuhim masjiida ajaa'ibaati himmaa gurguddaa fudhatee warra galuun waa ta'e. Salaamu alaykum.